Tolee, obbo Dassaaleen Xilaa'uun walitti qabaa jaarsolii waldaa amantoota Burqaa Gaarii. Kun amma ijaarsi mana waaqeffannaa waldaa Burqaa Gaarii jalqabeera. Amma kun iddoon kun maalidha hojiin hojjetamaa jiru? Mee haala isaa nutti hima. Galanni Waaqayyoof haa ta'u, akkuma karaan dura karoorsinee irrattis kadhachaa turre, amantoota keenya wajjin mari'achaa turre, waldaan keenya ijaarsa eegalee jira. Yeroo ammaa kana bu'uura isaa keessaa koloniin jalqabaa kolonii ja'an dhaabataa jira. Akkuma argitan kanatti yeroo kanatti hojjetoonni hojii kana gaggeessaa jiru. Haa ta'u garuu hojiin kun jalqabadha malee xumura miti yookaan immoo ganaa waan baay'eetu nu eeggata. Amma ammaatti kan dhaabbate kolonii ja'a torbaffaa soqamaa jira. Kolonii kana dhaabuu keessatti amantoonni keenya baay'een hirmaataa jiru. Lafa isaa qofforsiisuudhaan maallaqa kaffalaa jiru. Koloniin kun tokko kan inni dhaabatu naannoo qarshii 12,000 wayiidha. Isa kanallee namoonni tokko dhaabbanna jechuudhaan hamilee cimaadhaan ka'anii hojii baay'ee hojii boonsaa hojjetaa jiru. Gara fuulduraattis hojiin kun wanta guddaa waan maallaqaas humnas beekumsaas guddaa waan barbaaduuf akkuma kanaan dura waadaa seennee waliin taanee dhaabbannee mana waaqayyoo ijaarree xumura isaa geenyee waaqayyoon keessatti akka galateeffannu waaqayyoos akka keessatti ulfaatu waamicha isin dabarsuun barbaada. Yeroo kanatti humni keessan hin barbaachisaa, maallaqni keessan hin barbaachisaa, kadhannaan keessan hin barbaachisaa, waan baay'eetu nu barbaachisaa. Kanaaf adaraa kan isin jennu akka jaarsoliitti, akka hojjetootaatti, akka koree ijaarsaa taane kan inni dhaamsa isin dhaammachuu barbaannu. Hojii kanaaf kan barbaachisan meeshaaleen feerroon, mismaarri, mukti, simmintoon, waan garaagaraa, waan dhagaan, qorata, waan baay'ee barbaachisaa jiruu fi akkasuma kan kana irraa hafillee ogeessota wajjin mari'achuudhaan keessumaatii meeshaalee kana bituudhaan akka nu gumaachitan akka nu bira dhaabattan isin jecha hojiin kun egaa ifatti jalqabamuusaa garuu immoo tumsa keessan baay'ee kan barbaadu ta'uusaa adaraa isin jechuun barbaada. Nuti garboonni isaa kaanee ijaarraa waaqni waaqarraa nu gargaaraa kun mootoo keenyadha. Waaqayyos akkuma kakatetti jalqabeera akka inni fiixaan baasu immoo namannaa waaqayyo gooftaan isin eebbisu jechuun fedha. Mee naannoon kun iddoon hojjetamaa jiru kun iddoo maal jedhamudha? Egaa diizaayinii waldaa sanaa argineerra beezimentii akka qabudha kan beeknu. Mee naannoon kun iddoo nama jalqabame kun iddoo kamidha? Naannoon kun akkuma beekamu beezimentii qaba jalli naannoo kana jala iddoo amma sibiila dhaabatee jiru kun naannoo waajjira jalli isaa biiroo ta'udha. Sarraan irri isaa keessi immoo bakka aarsaati. Kanaaf irraa jala mana qaba jechuudha. Iddoo kanatti koloniin kun ganaa ol dheerata. Jala darbees immoo amma diizaayiniin illee amma fooyya'ee wanti garaagaraa akka inni bal'ata. Lafti kun akka waldaa keenyatti lafa nu qabnu baay'ee lafa xiqqoo waan ta'eef lafa qabnu kanatti effektiivli fayyadamuun barbaachisaa waan ta'eef ogeessonni keenya illee keessa deebi'anii lafa qabnu kana akkaataan inni waan garaagaraatiif oolu waajjira bal'aa lafa akka inni oolutti ijaarsi isaa modify akka inni ta'u gochaa jiru. Kanumarraa kaasee jala kana waajjiratti aanee istoorii garaagaraa bakka shaakalaa bakka daa'imman irratti itti baratan babal'isuuf jecha diizaayiniin isaallee modify ta'aa jira. Amma iddoon amma hojjetamaa jiru kun beezimentii isa jalqabaati. Kun waajjira jechuudha. Jalli isaa kun waajjira ta'a. Irri isaa immoo bakka aarsaa ta'a jechuudha. Kanaaf hojiin ammasitti hojjetamaa jiru kun hojii baay'ee gaarii, hojii dinqisiisaadha. Ka'umsi keenya baay'ee gaariidha. Waaqayyo akkuma jedhee nu gargaaraa jira. Namoonni kaka'umsa gochuudhaan maallaqa isaaniif kaffaluudhaan lafti kun akka qotamu yaalii gochaa jiru. Akkasumallee namoonni maallaqa isaanii kennanii gargaaraa deeggaraa jiru. Akkasuma dhagaa cirracha kana bitanii fiduudhaan simmintoo waadaa galanii bitanii fiduudhaan baay'ee sattaafataa jiru. Garuu bal'inaaf guddina hojii isaa akkasumas bajetanni barbaadu hojii ol qabannee ammayyuu tattaaffii cimaa tumsa keessan guddaa barbaada waan ta'eef amantoonni keenya akkasumallee namoonni bakka garaagaraa jirtan kanaan dura waldaa kana keessatti waaqayyo waaqeffataa turtan akkasuma bakka garaagaraatti waaqayyo warri waaqeffatanii waaqayyo qalbii keessan keessa yaada keessan keessa ni bushe ijaarsa mana waaqayyo kanatti hirmaadhaati eebba waaqayyo hirmaadhaa siin jenna. Carraadhaa mana waaqayyo ijaaruun bara jiraatan keessatti mana waaqayyo ijaaranii darbuun ulfinadhaa carraadhaa namni hundumtuu kan argatu. Kana immoo keessatti immoo akka qooda hirmaattan akka qooda fudhattan akka eebba kana keessaa hirmaattan jaalala gooftaatiin isin gaafanna. Waaqayyo isin haa eebbisu. Bakki kun kanaan dura kolonii 56 akkas ta'a jedhamee ture. Amma garuu fooyya'insa diizaayiniin godhameen gara koloniin 10 itti dabalamee naannoo 63-64 ta'a.
kolonii kana dhaabuu keessatti amantoonni baay'een hirmaatanii galmaanii maallaqa isaaniitiin hirmaataa jiru. Haa ta'uti garuu baay'inni kolonii kana baay'ee waan ta'eef ammayyuu tumsa keessan barbaada. Iddoo kanatti kolonii kana dhaabuudhaaf asitti qaamaan dhufuu bichaan murteessaa miti. Bakka jirtan teessanii maallaqa keessaniin karaa koree ijaarsaa yookiin jaarsolii waldaatti yoo laattan kolonii tokko seenaadhaaf dhaabbattanii akka maatiitti akka dhuunfaatti kolonii tokko dhaabbattanii yoo deemtan bara jiraatanitti yaadatamtu Waaqayyo eebba isaatiin si yaadata. Kanaaf akkaataa amma qabamee jirutti koloniin lakkoofsa dabaleera. Kanaaf immoo humni keessanis tumsi keessa dabaluu barbaachisa jechuudha. Naannoo amma ammaatti tilmaamni jiru naannoo qarshii 12,000ti. Boolla isaa dabalatee naannoo qarshii 14,000 ta'uu danda'a. Isa kanaaf immoo yoo Waaqayyo ayyaana isinii baay'ise namoonni feetan namoonni kanatti hirmaachuu barbaadan maallaqa karaa koree ijaarsaatti laachuudhaan yookiin jaarsolii waldaatti yookaan immoo kaasheriitti laachuudhaan koloniin keessan galmooftanii lakkoofsa isaallee bartanii kolonii lakkoofsa meeqaffaa akka ta'e bartanii ittiin seenaa hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Akka fakkeenyaatti kolonii tokkoffaa kolonii lammaffaa kan jedhamu kun namoota dhuunfaan qabamee hojjetamaa jira. Isin immoo sadaffaa, arfaffaa, shanaffaa, ja'affaatti dabaltanii galmaa'uudhaan kolonii kana xumurree dhaabne mana Waaqayyoo keessumaa bu'uura isaa kanatti hirmaachuun seenaadha waan ta'eef bu'uura kolonii kana dhaabuu keessatti akka hirmaattan adaraa isiniin jenna. Waaqayyo nu gargaara. Amma sayoonaatti nu gargaareera Waaqayyo argaa jirra waan ta'eef tumsi keessan egaa kana caalaatti yeroo itti barbaachisu jechuudha. Amma keessumaa beezmentiin isaa kun maallaqas baay'ee fixa, humnas baay'ee fixa, ogummaas baay'ee barbaada, yeroo barbaada. Warri dandeessan maallaqa keessaniin yeroo keessan laachuudhaan caalaadhaatti immoo namni hundumaarraa kan barbaadnu kan feenu kadhannaadhaan fuula Waaqayyoo Waaqayyo hundumaa qabu meetiin kan isaa kan ta'e warqeen kan isaa kan ta'e humni namaa kan isaa kan ta'e baarii gama yookaan biyyaan baa kan jiru maallaqni hundumtu kan isaa kan ta'e lafa barbaade kaasee waan barbaade jechuu danda'u fuula Waaqayyoo akka turtan yeroo kadhannaa keessan yeroo kadhannaa maatii yeroo kadhannaa garee yeroo kadhannaa hundumaa waa'ee waldaa keenya akka kadhattan jaalala gooftaatiin si yaadachiisa. Kanammoo hin gootanis beektu yoo mana Waaqayyoo ijaartan Waaqayyo darbee mana keessan ijaara jireenya keessan ijaara. Kanaaf ammas irra deebinee akka jaarsoliif akka koree ijaarsaatti adaraa isiniin jenna. Waaqayyo gooftaan sinaa eebbisu ayyaana isaa isiniif haa baay'atu jechuudha.